Namoonni lakkoofsa IME moobaayilii jijjiiranii fi anna raawwatan to'annoo jala oolfaman. Waajjirri poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaa akka ibsetti poolisiin qorannoo walitti fufaa geggeesseen namoota lakkoofsa IME moobaayilaa jijjiiranii fi meeshaalee elektirooniksii hataman bitan to'annoo jala oolchuu fi qorataa jiraachuu ibsee jira. Kana bu'uura godhachuun waajjirri poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaa namoota lakkoofsa IME moobaayilaa jijjiiran, moobaayilaa hatame bitatanii gurguran yookaas bilbila hatame fudhatan qorannoo eebila 14 2017 magaalatti aanaa 8 naannoo giddugala daldalaa Yergaa Haayilee keessatti geggeeffameen qoratee to'annoo jala oolchuu beeksisee jira. Kana malees poolisiin federaalaa namoota gareedhaan gurmaa'anii konkolaataadhaan daandii irratti namoota qofaas ta'e lama ta'anii deeman ukkaamsuun yookaas hangii gochuudhaan hojii saamichaa raawwatan 42 to'achuudhaan qorataa jiraachuu ibsee jira. Tajaajila paaspoortii argachuuf eenyummeessaan dijitaalaa faayidaan haal duree ta'uuf akka jiru ibsame. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tajaajilawwan paaspoortii fi eenyummeessaa dijitaalaa faayidaa akka ulaagaa tokkotti kaa'uudhaan sagantaa eenyummeessaa biyyaalessaa waliin tumsaan hojjechuudhaaf walii galan. Tajaajilichi hojiilee riifoormii eegalee cimsuudhaan waxabajji 2017 irraa eegalee faayidaa kenniinsa tajaajila paaspoortiif ulaagaa akka ta'uuf hojjechaa turuu ibsee jira. Tajaajilichi faayidaa ulaagaa dabalataa gochuudhaan tajaajiloonni damichaan kennaman nageenyi isaanii kan eegamee fi tajaajila isaanii waliin ga'uuf sagantaa eenyummeessaa dijitaalaa waliin hojjechuudhaaf walii galee jira. Namoonni dhuunfaa gaaffii tajaajila paaspoortii dhiyeessanii eeggachaa jiran paaspoortii fudhachuu wayita dhufan dursanii eenyummeessaa tajaajilaa faayidaan galmaa'uu akka qaban hubachiisee jira. Tajaajilamtoonni eenyummeessaa dijitaalaa faayidaa bifa waraqaan maxxansiisuudhaan akkasumas koppii dijitaalasaa bilbila isaaniin qabatanii dhufuudhaan tajaajila argachuu akka danda'an sagantaan eenyummeessaa biyyaalessaa beeksisee jira. Sirni awwaalcha hangafa Phaaphaasota Bataskaana Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis raawwatamee jira. Geggeessitoonni biyyoota hedduu fi mootonni biyyoota garaagaraa sirna awwaalcha kana irratti argamanii jiru. Hordoftoonni amantaa Kaatoolikii 10,000 ta'anii fi namoonni addunyaarraa dhufan sirna kana irratti argamanii jiru. Reeffi Poop Firaansis Bataskaana Saantaa Maariyaa Maajooree yookaas Baazilik Roomitti argamutti boqotee jira. Phaaphaasichi dhibee sombaatiin wixata darbee waggaa 88ffaa isaaniitti mana jireenyaa isaaniitti addunyaa kanarraa boqochuun isaanii ni yaadatama.